keessan keessa dhufaa ilaa harka koof miila koo ilaalaa kun akka anaan mataa koo ta'e qabana ilaalaa na bartu ekraan fooniif lafeen qabu an garuu akkan qabu ni argitu yemmuun isinii wajjin ture kan isinitti maa ture kunoo isa kana waa'een koo kan macaafa raajotaaf seera Musee keessatti barreeffame hundi kunoo dhugaa ta'eera akkas jedhas Kiristoos ni gidirfama ni du'a guyyaa sadaffaattis du'a ni ka'a maqaa isaatiinis saba hundaaf Yerusaalemii jalqabee ergaan qalbii diddiirrannaaf dhiifamuun cubbuu ni lallabama isin dhuga baatota dubbii kanaati kan abbaan kiyya isin abdachiise isiniif raawwadha hanga humna waaqarraa argattanittis asuma magaalaa Yerusaalemiin turaa waaqayyo isin haa eebbisu isin eegus waaqarrattis lafarrattis aangoon hundinuu naaf kennameera egaa dhaqaa barsiisaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluutiinis cuuphaa hordoftootas taasisaa waan ani isin abboome hundumaas akka eeganiif barsiisaa kunoo anis hamma bara baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinin jira Amen. Awwaalchinni reeffi gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos keessa kaa'amee duwwaadha. Inni erga fannifamee bultii 3 boodas du'aa ka'e. Inni jiraataadha. Sinis jireenya keetti seenuu barbaada. Yesuusis akkas jedhe. Du'aa ka'uuf jireenyis ana. Kan anatti amane yoo du'e illee inni ni jiraata. Egaa Yesuus erga du'a mo'ee ka'ee har'a waggaa 2000 ta'eera. Inni har'a humna qabeessaaf eenyuun iyyuu caalee guddaa ta'ee jira. Namootni guguddoon jaarraa darban keessa turan har'a darbaniiru. Bulchitoonni biyyaa, ogeeyyiin, saayintistoonni, falaasonni fi beektoonni amantii yeroo isaan itti dhufanii darbaniiru. Garuu Yesuus hanga har'aatti jiraataadha. Inni uumama hundaarraa addadha. Dhalootni isaas adda. Macaafni qulqulluunis kan nutti himu Maariyaam durbarraa dhalachuu isaati. Jireenyi isaas adda. Jireenyi isaa kunis waan raajiitiin kan guutamedha. Qulqulluu fi cubbuurraas walaba ture. Jireenya isaa kana keessattis raajii gurguddaa eenyuyyuu gochuu hin dandeenye gochaa ture. Ergaan isaas adda ture. Kan isa akka fayyisaaf gooftaa isaanitti fudhataniif kennaan isaas jaalala dhiifamaa fi daandii jireenya bara baraati. Bakka ergaan isaa qaqqabe maratti abdii haaraa, akeeka haaraa fi jireenya haaraatu ta'a. Fannoo irratti du'uun isaas adda ture. Waggaa 2000 fuuldura Waaqayyo gooftaan maccaa tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu dhala namaaf akka inni aarsaa ta'uuf erge. Kanaaf inni siif du'eera. Du'aa ka'uun isaas adda ture. Du'ee bultii 3 boodas raajii guddaatu seenaa dhala namaa keessatti dalagame. Yesuustu du'aa ka'e. Dhalootni isaa, jireenyi isaa, du'i isaa, du'aa ka'uun isaa hunduu sirriidhumatti Yesuusiin akka inni ilma Waaqayyo Abbaaf fayyisaa dhala namaa ta'e mirkaneessu. Egaa Yesuus Kiristoos har'a ni jira. Inni har'a jireenya kee keessa seenee cubbuu kee sii dhiisee humna jireenya bara baraa siif kennuuf barbaada. Atis isa dhaggeeffadhu.
gara koo kottaa isin kan ba'aan keessan isinitti ulfaate anis isinin boqochiisa. An karaadha, dhugaadha, jireenyas. Eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u anaan qabaatu malee. Macaafni qulqulluunis akkas jedha, hunduu cubbuu hojjetaniiru, ayyaanni Waaqayyoos tirrateera. Akkasis jedha, gatiin cubbuu du'a, kennaan Waaqayyoo garuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraa argachuudha. Yesuusis kan du'e cubbuu keerraa walaba si gochuufi, egaa innis yeroo kanatti jireenya keetti seenuuf qophaa'aadha. Hubadhaa, kunoo balbala irra dhaabadheen rukuta. Eenyuyyuu sagalee koo dhaga'ee balbala isaa yoo naaf bane anis olin seena. Jireenya bara baraa argachuun kan danda'amu jaalalaa fi dhiifama isaa fudhachuudhaani. Cubbuu keetiifis akka inni aarsaa Waaqayyoo ta'e fudhadhuuti jireenya keetti akka inni seenuuf amantiidhaan ofitti waammadhu. Kun hawwii garaa keetii yoo ta'e amantiidhaan Yesuus Kiristoos akka inni gara jireenya keetiitti seenu yoo barbaadde kadhadhu. Kadhatni isaas akkasii, an duran jedha. Gooftaa Yesuus an sin barbaada, galatni siif haa ta'u. Cubbuu koof jettee fannoo irratti naa duute, fayyisaa lubbuu kootii ta'uu kee amanee balbala jireenya kootii sii baneera. Jireenya koos to'adhu, namatti barbaaddus na taasisi. Ameen. Yoo kadhatni kun hawwii garaa keetii ibsa ta'e, kadhata kana amma bakka jirtutti kadhadhu. Jecha ani jedhus al tokkichaan anattaan siiti callisii jedhi. Gooftaa Yesuus an sin barbaada. Cubbuu koof jettee fannoo irratti naa du'uu keef sin galateeffadha. Anis balbala jireenya kootii siif baneera. Sin simadhas ati fayyisaa koo fi gooftaa kootiyoo. Jireenya koos to'adhu. Namatti barbaaddu akkan ta'u na taasisi. Ameen. Amma egaa Yesuus Kiristoosiin erga kadhata amantii kadhattee jireenya keetti isa afeeri. Yeroo kanattis hin shakkin, yeroo ati waamtu bakka ati waamtutti siif dhufaatii. Akka cubbuun kee siif dhiifamee mucaa Waaqayyoo taateef akka jireenya bara baraa dhaaltes hin shakkin. Akka waadaa Yesuus Kiristoositti jireenya guutuu fi badhaadhaa ta'e jiraachuu yoo feete guyyaa hundaa isa waliin kadhataan wal quunnami. Macaafa qulqulluu dubbisuudhaanis karoora inni jireenya bara baraaf siif kaa'e bari. Akkasumas kanneen isa jaallataniif isa hordofan waliin guyyaa guyyaatti wal quunnami. Dhumarrattis waadaa inni siif seene hin dagatin. Ani isinin dhiisu, isinin gatus. Yoom iyyuu ani isinii wajjinan jira amma dhuma biyya lafaatti.